dhiifaman uummata Harargee bakka bu'ee muummee ministeera Itoophiyaa gaafachuu barbaada. Arra dogongora guddaa uummanni baha Oromiyaa yookaan ammoo uummanni Harargee qaban fi xiyyeeffannaa mootummaan uummata Harargee kanaaf kannuu qabu kan kanneen irraa waa muraasa dubbachuu barbaade. Egaa haalli uummanni keenya baha Oromiyaa keessa jiru yaaddoo guddaa fi miira sodaa keessa kan nama galchuudha. Rakkoon bu'uura hawaasa baha Oromiyaa kanaa maali jennee yeroo ilaallu ani akka dhuunfaatti akka hubadhetti uummanni keenya baha Oromiyaa hawaasatu dogongora qabu osoo hin taane warri hawaasa bakka bu'an yookaan ammoo roga amantiitiin, roga siyaasaatiin, roga diinagdeetiin taarikni garaagaraatiin warri jiran dogongoroota dhuunfaa isaaniitiin kan sadarkaa mootummaatti dhiibbaa irra godhamee jira. Fakkeenyaaf dogongorri guddaan uummanni keenya Harargeedhaa xiyyeeffannoon uummata keenya baha Oromiyaatiif akka hin kennamne godhee tokkoo fi tokko qofa. Rakkoon uummata Harargeedhaa akka inni hin furamnes kan godhuu danda'u muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi isa qofa. Isatti immoo uummanni Harargee balleessaa jira. Akka uummataatti jechuun namni hawaasa tokko bakka bu'a jedhamee tilmaamamu sila hawaasa bakka bu'a sababa ta'eef isaantu dogongora muummee ministeera Itoophiyaa balleessa. Silaa dogongora saniin haaloo nuti qabatamuu qabu ture. Haaloo qabatan jechuu koo miti. Ta'us 2019 akka lakkoofsa Awurooppaatti xumura isaanitti fakkaata. Gaafa Aggaamii Jawaaritti gaggeeffamtu. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyin Oromiyaa kutaa garagaraa keessa deemee uummata hawaasa mariisisaa ture. Akka Wallagga deemee, Jimmaan deemee, Amboo deemee gaafa Amboo illee jechuun iddoo deemee kanatti gaafii misooma gaafatame Amboo inni harkuuna gaafa majeessan jechuudha. Gaafa Jimma deemus Jimmaafis waadaa galame waliin quba qabna. Baalees gaafa deemee Baalee hawwata turizimii Baaleen keessa addunyaaf beeksifne jee waadaa galeef deeme. Gochaa nagaru jira. Soofumar gaaran Baalee maal akka godhamu jiru harka ture. Yesuus gubbaas akka galmeessu jechuudha. Gaafa Harargee deemu maal gaafatame? Dhugumaati. Oromoodha. Haati warraa kee Amaara. Haati ta'e Amaara. Ati dhuguma Oromoodha. Jawaar na jeessu barbaadde maaliif? Sunsum sadii malee hin qeebalu. Waan baay'ee ture. Waan akka hawaasaatti hegeree hawaasaatiif faayidaa hin qabne hedduudhaani mootummaa dura dhaabbatanii carraa muummee ministeera Itoophiyaa biyya hoogganuu tokko wajjin wal harkachuun carraadha. Opportunity sanii fayyadamuu osoo hin danda'ini namni hawaasa iddoo sana bakka buusanii galma jalan qotu. Dogongorri yookaan ammoo gaafa sana akka odeeffannoo tokko tokko qophaa'utti piroojeektii baha Oromiyaatiif hojjetamuudhaaf karoorfame baay'ee ture jaan muummichi qabatee hin deeme. Gaafuma sana achumatti eksi godhee biraa akka galeedha. Wal argaa hin ture. Egaa amma rakkoo hawaasa baha Oromiyaa kanaatiif dogongorri ka'umsa guyyaa saniitti jeenfadha akka dhuunfaa kiyyaatti. Kanaaf dhiifaman uummata Harargee bakka bu'ee muummee ministeera Itoophiyaa gaafachuu barbaada. Sun dogongora. Of course dogongora. Anis akkasitti hin fedhu. Kanaaf warri viidiyoo sana harka jirtan guutuun keessan especially baha Oromiyaa namni taatan akka dhiibbaan hawaasni baha Oromiyaa guutuu muummee ministeera Itoophiyaa dhiifama gaafa ture dhiibbaa goonu. Sababa saniiti piroojeektiileen Itoophiyaa sana guutuu keessatti iddoo garagaraatti hojjetamaatii jiran Harargee wanti piroojeektii inni barbaachifti jedhamtee eegamtee tokko hin turre. Kanaaf ani waan hin jee dubbadhuun qabu kana caalaadha. Uummanni baha Oromiyaadha. Hedduu cunqurfame, hedduu dhiibame, bu'uura qabsoo jijjiirama kanaatiifis warri bu'uurate hawaasa baha Oromiyaa akka ta'e waliin beekne. Parsantaa 70 ol sirna kufe cabsuudhaaf sirna kana bu'uureessuu keessatti tokkoffaa jiru uummanni Harargeedha. Inni biraa paartiin badhaadhinaa har'aan darbiisan harkaa qabdu sadarkaa tokkoffaatti uummanni sirna lafa qabsiisuudhaaf itti amanee uummata Harargee jee qaba. Ana miti kan jee sibiti yookaan kan jee paartichatu jee paartii badhaadhina Oromiyaa jechuudha. So uummata kanaaf krediitii isaan barbaachisa. Uummata kanaaf galata isaan barbaachisa. Piroojeektii isaan barbaachisa. Magaalaan baha Oromiyaadha. Godina Harargee baadha. Godina Ayyuun qabdu. Godina qabaachuu dhabuun ishii rakkoo miti jennee fudhanne rakkoo ture ammaaf ammoo jijjiirama furmaata waaraan hin argatu inni maasitti lafa kaayuun anaaf fiicharingii dhimma sanii akka waan gaarii ta'u shakkii irraan qabu. Egaa kan malee isin jechuu barbaada dhiibbaa nuti godhuu qabnu hawaasni baha Oromiyaa dogongoroota uumaman saniif dhiifama gaafatee xiyyeeffannoon kennamtee fi maasittiin gad dhaabbattes akka xiyyeeffannoo harkattee piroojeektiileen garaagaraa irratti hojjetaman. Isa lammaffaa bulchiinsi godina Harargee lixaa keessatti magaalaa Ciroo maal isin akkasiin fakkaatu Haroo Mayaa irratti piroojeektii isii barbaachisa. Hara Calcal irratti piroojeektii isii barbaachisa. Gaara Dabbaal irratti piroojeektii hojjechuu isii barbaachisa. Baha Oromiyaa sanatti hawwata turizimii addunyaadhaaf beeksifamuu qabu baay'eetu jira Awaash keessatti jechuudha. Holqi Naasiyoon akka addunyaatti
bareedinaan yookaan ammoo nama hawwatuudhaan sadarkaa lama farratti argama. Akka Afrikaatti sadarkaa tokko farra jira. Kun kan argamu bahuma Oromiyaa guutuu argee malkaa bal'oo keessatti. Kunis dagatameeti. Wanni dubbatan baay'eetu jira. Hawwanii turizimiidhaa baha Oromiyaa kana keessa jiru kan addunyaadhaaf qooduu dandeenyu dhibbaatama kumaatama kan himuu dandeenyu. Kun ammoo biyyaaf bu'aadha sababteef xiyyeeffannoon uummata baha Oromiyaatiif haa kennamu. Cubbuun akka biyya hin qabne waan sodaadhuuf biyya cubbuun akka hin qabne uummanni baha Oromiyaa haqa biyyattii haa qabu. Xiyyeeffannoo gaarii harkatee akka hojjetamuun kabajaa isin gaafachuu barbaanna. Galatooma ulfaadhaa.